Okay, arras amma yeroo muraasa booda miidii kanaaf akka isin dhaqqabu paartiilee baay'ee barbaachisoo ta'an moodaal verbi kan jedhamu kana baay'ee waan isin fayyadu jeetii yaada. Hordofuu qabdanii gaafiilee tana mara faana bu'aatii hordofaa. Baay'ee nama shawwata, baay'ee nama walitti nama fakkaataa jechuudha. Gaafilee kana dalaguu haa eegallume. You belong to study hard to join good department next year. Okay. You belong to study hard to join good department next year. Isinuma baanaa kun urma fireeshmaanii baanaa jabaattee qormaata kana hodhu biftee waan qormaata kana yoo dalagattee akkas yoo goote dipaartimentii waggaa dhufu join goota. Dipaartimentii silaa barbaadde join gochuu dandeessa yaa. Isinilleen dipaartimentii silaa barbaadde warra join godhu sinaa godhu jechuun fedhaa sumaanii. A should be had better C ought D and C. Maal beekuu qabna? Gaafa conditionally hordofnu gaafa modal verbii kana dalaynu wanti nuti beekuu qabnu formuluma qaba jechuudha. Akkuma verbiin subject bilaan maal jee qabu sanitti formula qaba. Ootiin maal hojii jiraachuu qaba? Bakka tuun hin jirren ta'uu jechuun tuun jiraachuu qaba. Ootiin tuu hordofuu qaba. Itti aanee jechuudha. Itti aanee dhufuu qaba jechuudha. Tuu adda wanni baasaa hin jiraachuu hin qabdu jechuudha. Akkasitti shuudiin ammoo tuu faana dhufuu hin qabu. Shuudiin tuu faana hordofnaan isin leegal. Shuudiin tuun akka kun akkana jiraannaan this is what cancel daftaniif irraa cancel gochuu barbaadu. Kanaaf gaafa isin qormaata kana dalaydan wanti isin gochuu qabdan maali? Bakka duwwaa kana duubaa fi dura isaa laalta jechuudha. Bakka duwwaa kana duuba maaltu jira? Tuu kana ni laallatte. Eega tuu sana argatte booda jarreen kana keessaa tuu faana hordofee kan dhufuu danda'u isa kana qofa. Haad beetariinis tuu faana hordofee hin dhufu. Shuudiinis tuun isa faana hordofee yoo dhufe illeegaal is ronki sirriidha. Kanaaf deebiin oottuu taate jechuun maaliifi? Wanni oottuu taate maaliifi? Ootii wanni fudhattee maaliifi? Tuu bakka tana jirtu tana. Bakka duwwaa san laallachuu qabna jechuudha. Bakka duwwaa duuba maaltu jira innee dura adda baafachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf osoo wanni nuti beekuu qabnu shuudii fi oottuun osoo seera guutanii jechuudha. Shuudii fi oottuun hiika digirii wal fakkaataa ta'e qabu jechuudha. Digiriin isaanii wal qixa. Hiika waan sirriiti jechuudha. Ergaa wal fakkaataa qixa sirrii ta'e dalaga. Garuu wanni itti adda godhu tuu faana hordofee dhufuu kan danda'u yeroo hunda isa kana. Tuurraan adda bahuu hin danda'u jechuudha. Tuurratti hundaa jechuudha inni. Okay, gaafii lammaffaa darbinu. You blank write down everything what the lecturer has said. Okay. You blank write down everything what the lecturer has said. Wanta lecturer dubbate yeroo si barsiisu fakkeenyaaf wanta lecturer dubbate maal isii barreessuu qabdamoo barreessuu hin qabdu. Fakkeenyaaf akka nama tokkotti akka barataa tokkotti ni barreessitamoo waan inni dubbate mara ni barreessitamoo hin barreessitu. Hin barreessitu jechuudha. Kun seera uumamaati sirrumaa jechuudha. Uumameen poointii si fayyadu tokko shoorti nootii isaa qabattaa jechuudha. Kanaaf waan inni dubbate waan inni seenaa wayii yoo himes barreessuu hin qabdu. Waan inni dubbate hunda osoo hin ta'in wantoota waan inni dubbate san hunda walitti qaban ijootaan keessaa barreeffatta waan ta'eef akkasuma seeruma isiitii jechuudha. Barreessuu qabdamoo hin qabdu adda baafatu qabda jechuudha. Saniifuu maaliif kan negatiivii qabuun guutamuu qaba jechuudha fedheeti. Okay, asirra wanni shuudii ta'uu dhorku maal inni barreeffamuu hin qabu. Shuudiin negatiivii wajjin jiraate hin jiru. Kanaaf X daftee irraa goota. Wantoonni barsiisaan dubbate yookaan leekcharii dubbate marti barreeffamuu qabu. Wantoota ijoo ta'aniitu barreeffamuu qabu waan ta'eef shuudii daftee kaansel irraa goota. Haad beetariinis akkasuma hin qabuudha waan ta'eef negatiiva fayyinaa jechuudha. Negatiiva barbaadnaa jechuudha. Ootuunis ammas ilaa jarri kun sadiinuu bakka tana duwwaa kana ni gala. Garuu wanti isa dhoorke maali? Write down everything barreessuu hin qabnu negatiiva barbaaddi gaafiin tun jechuudha. Hima negatiiva ta'uu goosuu barbaachisa. Kanaaf should not kun amma negatiivii qaba. Sirriidha jechuudha. Had not better ni jennaa? Had not better. Ought to not akkana. Bakka tana kottu. Bakka tanatti adda haa baafnu lameen tun maaliif hin taane? Had not betteriin akkanaa miti. Had not better hin jennu. Maal jennaa? Had better not. Ootiin ammoo gaafa nootii ta'u gaafa negatiivii hojjetamu ibsamu jidduu tana ta'a. Ought not to jenna jechuudha. Ought plus not plus to akkasitti deemaa jechuudha foormulaa isaa sanii.
Haad beetariin ammoo jidduu seenuu hin qabu. Wal faalleessee jechuudha. Haad beetarii irratti garana ba'uu qaba. Nootiin gara mirgaatti as ba'uu qaba. Ammoo oottuu irratti jidduu seenuu qaba. Akkasii. Santuu seera dhorkee santuu deebii ta'uu isaan dhorkee jechuudha gara eefifaa santuu dhorkee silaan hima negatiifaa barbaaddi gaafiin garuu isaan lameen wanni dhorkee bakka iddoo nootiin galte tanaa dhorkee jechuudha. Kanaaf deebiin daataa jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti haa darbinu. Gaaffii sadaffaan maal jettee I feel awful yoon silaaluu irra miirri kee gammachuu natti hin qabu. Akka malee miira hin taane keessa jirtaadha. What shall I do? Maal haa godhu? Adviceidha jechuudha. You belong go to hospital. Okay. Amma silaa oottuun maal hordofuu qabenne? Nootii san hin qabu. Tuu saniif duwwaa hin qabu. Silaa ni gala. Ootiin tuu biraa ni qaba hin qabu. Kanaaf deebiin ta'u. Deebinee ofirraa kaansil goona. Okay tabilaan laalla. Haad beetar. Ni laalla tana bira qonnaa. Haad beetar tuu ni jenna. Tunis tuu hordoftee hin dhuftu. Haad beetar tuu hin jennu. Reefus dubbanni jira jechuudha. Shuudinoo tuu hordoftee ni dhufti hin dhuftu. Firraa finnee bilaa. Laalama deebiin ifumaaf dhuftee dirree teessee jechuudha. Kanaaf deebiin haad beetar taati. Seeruma tuumaa fi kanuma bakka malee kaayaa. Hangasuma ati immoo oottuu fi shuudiin hiikaa tokko qabaa malee waan inni hordofee dhuftee tan adda baafatu qabda jechuudha. Tan hordofutu adda baafatu qabda. Kanaaf deebiin aataa. Kunuun ulaagaa isaan guunnee jechuudha baay'eeti. Tuu hordofee hin dhufu warri kaan immoo tuu biraa ootiin tuudhaan adda bahuu hin danda'u. Haad beetarii fi shuudiin immoo tuun isaan foloo godhuu hin qabu. Hanganuma bakka. Gara gaaffii afuraffaatti yoo darbinu the tips have robbed my jewelry store. TV yookaan hattuun meeshaa faayaa kiyya istoora kiyya keessaa kan kuusa kiyya keessaa na jalaa fuutee jirti jeen jechuudha. Namni aan jedhamu tokko yookaan namni caalaa jedhamu tokko akkas jee jira. Namni abdii jedhamu tokko kan barataan baa jedhamu tokko immoo you belong it to the police. Poolisitti silaa akkam godhuu qabda. Poolisitti kam godhi jeen. You should report it. Okay. Inni yeroon pireezentiidha. Ammaan tana jalaa tamte reefuun tan jalaa tamte manni isaanii wal cinaa fakkeenyaa fi manni isaanii wal duukaa haa ta'u wal faana akkana wal bukkee jira. Inni tokko immoo mana gamanii ayyee istoora kiyya keessaa akkana na dura haatanii jee gabbee gaafatee itti himee jechuudha. Yeroo sanitti poolisii beeksisuu qabda jechuu ni qaba malee poolisii beeksisuu qabda turte paastiin gootu jechuudha. Kanaaf irraa dhaamsita hin ta'u. Oot jeeti tuu biraan qabu. Tuu ni dhorkee gartaa tuu biraan qabu. Kanaaf tuus hin qabu kunis biraa dhaamsita. Okay deebiin aan daan aafi bayya. Aan ree deebii miti keessaa dhaamsinee jira waan ta'eef deebiin qobannoo haftee jirti. Deebiin maal ta'a? We should report tahaa jechuudha. Deebiin should report ta'a jechuudha. Akkana akkasitti adda baafattaa deemte jechuudha. Kanaaf kun biidha ta'a. Gara gaaffii shanaffaatti haa darbinu. Gara gaaffii shanaffaatti yoo buune I blank all my clothes. I blank all my clothes. Now I have no clothes to wear. Kan inni amma uffadhu hin qabu. Uffata kam godhee uffata akka inni godhee varbiilee tanarraa beekna jechuudha. Amma immoo uffataan uffadhu tokko illee hin qabu jee jira. And I washed all my clothes. I washed all my clothes. Now maali barbaada? Wanti tun maali? Present perfect barbaada. Maaliif amma bu'aan isaa uffata isaa dhabee jira jechuudha. Present perfect jechuun akkuma kana dura dubbataa turre waan yeroo darbee keessa hojjetame bu'aan isii amma mul'atu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf wanti gochaan raawwatame yookaan huccuun inni miicachuun isaa san tana dura. Garuu amma inni uffata kaawwatu dhabuun isaa riizaaltii waan saniiti. Riizaaltiin isii amma mul'ataa jira waan ta'eef present perfectidha mul'isa. Present perfectii keessaa kamtu gala? Present perfectii ulaagaa guuttate ilaalla jechuudha. Okay, present perfect kate. Ayin maal hordofuu qaba? Having follow qaba. Haasii qayyoo irraa dhaamsina. Kun paastiidha waan ta'eef irraa dhaamsina. Okay, caafidaa irratti qottu. Gara caafidaa kana kompeer goona qottaa gamma. Gara caafidaa kana kompeer godhutti yoo dhufnu warri kun deebiin ta'an jennee eksi irraa goonee jirra. Qormaanni eksi kana irraa godhuu wantoota hin taane keessaa eksi daftee irraa goota. Caafidaa wal bira qabna. Daattaa moo caattaa kan jedhu kun maali? Daan kun paasiiviidha. Fakkeenyaaf asirratti immoo
saabjektiitu dura dhufe. Amma fakkeenyaaf osoo I have been washed goone nama kanaatu miicame. Namaatu qaama isarraa dhiqe yookaan isarraa waa dhiqee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti kun paasiivii barbaadu hin jiru. Aktiiviidha barbaada jechuudha. Aktiiv voiisii barbaada. Paasiiv voiisii hin barbaadu. Kanaaf daan hin taane jechuudha. Kanaaf deebiin qaba baatee jirti siitaa jechuudha. Kun paasiif hin barbaadu. Inni kun maal barbaada? Aktiiv foormiidha barbaada jechuudha. Kanaaf deebiin maal ta'a jechuudha? Siitaa jechuudha. Kanaatiif gara gaafii gaafate yoo darbinu either his friends or Samson blank their work you can't play with them. Gaafii tana sirriitti na faana bu'aa gaafii tana. Gaafiin tun baay'ee barbaachiftuudha. Gaafii ijoodha jechuudha fedheeti. Either his friends or Samson blank their work she can't play with them. Waliin taphachuu hin dandeessu. Okay. A finished, B has finished, C have finished. Tun akkuma tareefuu inni paasiivii foormiidha barbaaddi. Paasiivii aktiivii barbaaddi jechuudha. Kanaaf wanti maaliif saabjektoonni as jiranii aktiiv foormii barbaaddi. Aktiiv foormii keessaa gochichi pireezenti paarfektiidha. Kana keessaa nuti qooddu tanaaf tan wal bira qabna. Maaliif tana lameen keessaa kam taate jettu adda baafanna qoodtamee. Kana keessaa akka itti adda baafannu maal laallaa? Saabjektiin gaafa eezeroodiin akka jirtu wanti nu beeknu saabjektoota lameen saamsoonii fi fireendisii kana keessaa kamtuutu gara daashitti siqee jira. Gara daashitti kanaanu saamsooni. Saamsoonis waat singular barbiidha. Kanaaf haas fudhata. Osoo fakkeenyaaf kanaaf deebiin isa kanaaf kana ta'a jechuudha. Haas finished ta'a. Garuu osoo fakkeenyaaf either Samson or his friends jee deebiin sii ta'a jechuudha baateeti. Gaafii tana dhageessanii gaafii tana sirriitti hordofuuf qabdi. Osoo fireendisii gara bakka Saamsoon kaa'ee Saamsoon ammoo bakka gara bitatti as dabarsee deebiin sii ta'a. Garuu immoo Saamsoonitti bakka duwwaatti maxxanee kan jiru Saamsooni. Gara bakka duwwaatti siqee kan jiru Saamsooni. Kanaaf singular barbii fudhata jechuudha. Osoo fireendis kayyoo kun eessi qaba waan ta'eef fireendisiin pluraaliidha waan ta'eef gara bakka duwwaatti as dabre haaf ta'a. Haaf finished ta'a jechuudha. Gaafii kana baay'ee barbaachisaa kan jee yaadu akkana ta'a jechuudha. Kanaaf akkas ta'e jechuu barbaadeeti. Tun tana ta'a jennee jirra. Tun immoo should report ta'a jennee jirra. Akkasitti deemna. Gara gaafii torbaffaatti haa darbinu. Gaafii jaffaa tana baay'ee barbaachiftu kan hin jee yaade. Gaafii torbaffaa I blank the place 3 years ago. I blank the place 3 years ago. Maal jenne gaafa si aggoon akka jirtu gaafa aggoon akka jirtu maal goona verbituu waan akka osoo hin gaafanne verbituu gaafanna verbituu. Kanaaf verbituu qabatee kan jiru kamii N visited B'n has visited C. Kanaaf gaafii hin qabu jechuudha. Gaafa aggoo akkasii gartan visitedidha. Based on the following dialogue, put the verbs in the bracket into present perfect or simple past. Simple past gaafii tana maan gadiina. Okay, I blank see the film before. See before. Okay, maal jechuu verbiilee bakka tani guunnu akkatti beeynu deebisaa hima lammaffaa irratti kaannamee irraa hima lammaffaa tirgabbuuneet beekna jechuudha. Achirraa beekna. Bakka duwwaa tokkoffaa irratti kan guunnu nama walitti dubbatu jiru kana keessaa isa lammaffaa irra dha'inee deebisaa inni deebiseef waan inni gaafate adda baafanna jechuudha. Let us change another one. Okay, isa kanarraa kan biratti jiru garuu ati by the way mee isa kanarratti when did you see it isa kana yoo margitee jirta. Amma gaa isa kana yoo margitee jirtaan namni jee kasi gaafatu danda'u yoo ati waa kana dura arkeetiin jira yookaan arkeetiin ture yoo ittiin qofaa jechuudha. Kanaaf maal taa'iti bakka kanatti have present perfect goota jechuudha. I have seen this film before. Kana dura maaliif present perfect ta'uu beekne wanti ennaan specific ta'e tokko asirra hin jiru lammaffaa before ka jedhu after ka jedhu yeroo baay'ee present perfect hojii fayyadamna. Kanaaf waan filmii kana tana dura arkeetiin ture. Rizaltiin isaa maali? Amma ekspiriyaansii qaba jechuudha. Kanaaf kana dura arkee turuu isaatii kan inni asii bakka kana dubbatee jechuudha. Kanaaf I have seen jechuu qaba jechuudha. Have seen ta'uu qaba jechuudha.
Okkee gara gaafii xumuraatti gaddaara dabalannu. Okkee gara gaafii bakka duwwaa tokkoffaarra maal ta'a jechuudha. I've seen injustices. Okkee hundaa'uu ni guunna. Kun present I have seen this filmii ta'a. Garuu kun ammoo I blank see it when I was university student. Would you mind if they taken fiction? Maaliif beena amma asitti bakka waliin dubbatan tana laalla jechuudha. Bakka isaan itti waliin dubbatan tana laalla jechuudha. Aan ammaas deebiin maal jeeni I blank see it when I was a university student. Would you mind if we take the fiction? Okay. Amma maal jeen reefun tana maal jee gaafate yoom garte jeeni gaafanne deebisaa bakka tana kan nuuf deema. Yoom garte jeeni mire yeroo darbeen gaafaa yuunivarsiitii baradhu saniin argee I saw ta'a jechuudha. Kun saw ta'a. Barbituu qofa jijjiiruudha. I saw it. Isa kaniin argee gaafaan yuunivarsiitii argu sani. Maaliif asi saw maaliif I am seeing hin ta'in yoo jenne saw si fayyadatuun shoortii barbiidha. Kanaaf shoortii akshinii ibsiti jechuudha. Gocha yeroo gabaabaa keessatti waan ta'eef akkasi saw itti kanuma qofa barbituu godhuudha jechuudha deebiin. Okkee amma asitti gaafii gaafate jechuudha. Inni biin kun aan kun gaafa deebii gaafa akkas gaafatu bii kana gaafate waa. Would you mind if we take fiction? Yoo fikshinii fa'aa godhannee hoo maaliti? Yaan fikshinii yoo godhannee bakka isii tana dura argeetiin jira tana dura daawwadheetiin jira. Fikshinii yoo godhannee hoo baan maal jechuun jira laalaa. Baan maal fikshinii appreciate godhe jechuudha. Maaliif fikshinii dhagee hin beeku. I don't mind waa tokko sammuutti nan dhufan. I blank never read fiction in my life. Fiction waan jedhamu takka dubbisee hin beeku jeen jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Have never bakkuma tana qofatti have godhuudha. Have never read. Readiin barbii waan innis akka namaa barbituunis akkasuma barbiin hin jijjiiramu jechuudha. Read, read, read. Barbii siriin isaatis readuma jechuudha. Kanaaf bakkuma tana qofa have godhuudha. Akkuma hammattoo keessa jiru biraas galchuudha jechuudha. I have never read fiction in my life. Kana dura jireenya kiyyaa fiction waan jedhamu dubbiseetis hin beeku argeetis hin beeku jira jechuudha. Gara gaafii saglaffaa fi isa xumuratti yoo gabbuunu our instructor has dictated us blank 5 minutes. Blank 5 minutes. This is what specific short period of time dha adda bee jira jechuudha. A4 B6 si aggo maal ta'a lameenuu kana jechuudha qormaanni isin qoree lameenuu tana gaafiin asirratti qormaataaf dhufte tanuma aara jirtu moo tabaarra jirtu qofa adda baafadhu malee tana kan taane namoonni beeka tanan taatu kan namoonni beeka foorii taati moo siinsi taati dhamma 4-5 minute taati maaliif 4-5 minute kutun maaliif point of time dhaan follow taati osoo ma fakkeenyaaf our instructor has detected as blank the morning faa osoo jee ganamarraa ka'ee akkas nu godhe jechuu barbaada. Kun ammoo daqiiqaa 5f maal nu godhe jechuu fedha. Length of time dha 4 ta'a. Deebiin maal ta'enne 4 dha. Siinsii maal hin ta'u point of time hin qabu. Kanaaf 4 ta'a. Galatoomaa jechuun barbaada. Subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Jajjabeessa wal faana gochuun wal jajjabeessu jechuu barbaada. Itti isiniif humnaa koomentii jalatti wantoota fooyya'uu qabu akka nu keessan isin gaafanna.